mul'ata Yohaannis boqonnaa tokkoffaa kutaa lammaffaasaa itti hubna jechuudha. Lakkoofsa sagalirraa akkana jedha. Sagalirra geennee. Ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessaa mootummaa keessaa obsaan Yesuus wajjin hafuura keessaas isin wajjin nan hirmaadhaa jedha. Amma Yohaannis maalin isin wajjin hirmaadha jedhaan? Rakkina keessaa, dhiphina keessaa, akkasumas mootummaa keessaa hafuura yookaan ammoo gammachuu dhugaa dubbii isaa argamu keessa illee isin wajjin maal godha? Hirmaadhaa. Dubbii Waaqayyoo duukaa wanta Yesuus dhugaa ba'e duukaa waan bu'eef biyya bishaan keessaa ishee Phaaximoo jedhamu tokkotti maal godhan jedha? Nan geeffame jedha. Maaliif kophatti gatame Yohaannis? Maaf kophatti gatame? Dubbii Waaqayyoo lammaffaa isa Yesuus Kiristoos waa'ee Waaqayyoo kan ammoo dhugaa ba'e maal waan godheef? Waan eegeef. Dubbii kanaaf jedhee kophaatti gatame jedha obboloota koo. Dubbii kanaaf jedhee. Argitanii? Dubbii kanaaf jedhee. Kanaaf amma nullee addunyaa kanarra akka ittiin jiraataa jirru dubbii Waaqayyoo ka Kiristoos maal nu godhe? Dhugaa nu ba'e. Wangeelli Yohaannis 1:18 maal jedha? Namni takka Waaqayyoon maal hin goone jedha? Hin argine. Namni takka Waaqayyoon hin argine. Isa abbaa bukkee ture Yesuustu maal godhe jechuudha? Dhugaa ba'e. Dubbii kana waan eegeef Yohaannis lafa iddoo Phaaximoo jedhamutti kophaa ofii maal godhe? Gatame. Gatame jechuudha. Amma jecha Waaqaa isa Kiristoos dhugaa ba'e yoo jennu wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 35-36 irratti Yesuus yemmus Fariisonni namicha jaamaa ture sanaan tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa maal godhan? Akka baasan hin dhaga'e. In argees ilma namaatti namantaatti hin jedhe. Tokkummaa waa'ee Kiristoos waan inni dhugaa ba'eef tokkummaa mana sagadaa keessaa maal godhan? Isa baasan. Isa baasanii jennaan Yesuus Kiristoos dhufee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e maal gootaa jedheen? Maal gootaa jedheen 35 irratti? Hin amantaa jedheen. Amma dhimma tokkummaatii miti jechuudha. Dhimma eenyuun amantaati. Adda namoonni tokkummaa keessaa nu baasuu, tokkummaa keessaa ammallee baasuun itti fufuu danda'a. Dubbiin dhugaan jiru tokkummaa keessa turiif hin turin hin taane eenyutti amantaa. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e ni amantaa jedheen. Namichi maal jedhee ibseef? Namichi immoo inni isa kami yaa gooftaa anatti himi itti maal godhaa jedheen? Itti amanaa jedheen. Natti himi jedheen. Exactly isatti amane maal gochuu qabaadha dubbichi? Beekuu qabaadha. Mul'anni Waaqa itti amanne maal gochuu? Beeku. Lammaffaa ergaa inni kenne maal gochuu? Beeku. Osoo abbaa nama erga hin beekin ergaa namni namatti hime beekuu hin danda'amaa? Abbaa ergaa namatti hime oduu hin beekin ergaa isaa hubachuu hin danda'amaa? Hin danda'u obboloota koo gargar baasuun hin danda'amu. Gatii kennuuniif hin danda'amu. Fakkeenyaaf karaarra oduu deemaa makkalaakayaan karaa kanan darbiin jedhee oduu jedhee fi namni cadhisee karaarra jiru asiin darbii oduu sun jedhee kamiin irraa of eeggannaadhaan dhageeffata namni? Isa humna waraanaa san isa makkalaakaa sababni isaa humna waraanaa san maal godha waan ta'eef? Beeka waan ta'eef waan isaa jechuudha. Adda baasee hin beekuuf. Kanarratti Yesuus isa hoddura argite jedheen. Ammas namichi kana booda maal jedheen? Si wajjin dhaabbata jennaan namichi gaddee kufee maal godheef jedha? Sagadeefi jedha. Akkasumas wangeela Yohaannis 16 irratti boqonnaa 2-3 lakkoofsa 2-3 irratti manneen sagadaa keessaa isin baasu. Caalaadhumatti iyyuu yeroon itti sana ajjeesaniin dhufaa. Kanammoo wanti godhaniif anas abbaa koos maal waan hin gooneef? Anas abbaa koos waan hin beekneef jedha. Kanaaf Yohaannis lakkoofsa 9 irratti dubbii Waaqayyootiif tokko isa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'eef maal godhe jedha? Ari'atame jechuudha. Kana jechuun abbaa fi ilma maal waan godheef jechuudha? Waan beekeef. Dubbii kana adda baasee waan dhageeffateef. Dubbichi dubbii abbaati. Kana immoo Yesuus Kiristoos dhugaa ba'e. Walitti dhufeenyi abbaa fi ilma isaa jidduu jiru kallattiidhaan kilirrii waan ka'eef lakkoofsa 16 irratti illee sumatu kana dubbate akkas ilaalla jechuudha. Kan irratti guyyaa isa guyyaa gooftaa jedhamee beekametti. Okay, kan itti nutti fufna. Guyyaa gooftaa ka jedhamee beekame guyyaa kam? Macaafa qulqulluu irratti meedhaan dubbifna. Afaaniin duka jenne caalaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irraa akkana jedha. Egaa akka isin itti walitti qabamtan kanatti walitti qabamuun irbaata gooftaa isa qulqulluu nyaachuudhaaf hin ta'u jedha. Walitti qabamuun kenna argama Waaqaati. Walitti qabamuun kenna jechuudha. Argama Waaqaatiin kan guutame. Guyyaa Sanbataa
waaqayyoon eebbiseen qulqulleesse jedha uumama irratti Addaamii fi Hewaan wajjin maal ta'e argame. Kanaaf guyyaan kun guyyaa maaliiti? Guyyaa argamni waaqaa karaa addaan jireenya keenya keessatti mul'atu. Guyyaatti wangeela dhugaa akka barraa'etti lallabnudha. Baay'ee gaarii. Mee lakkoofsa Maarqos boqonnaa 2:27-28 irraa Maarqos Yesuus itti dabalee sanbatatu namaaf uumame malee namni sanbataan maal hin taane hin uumamne. Sanbatatu namaaf uumame. Abbaa uume santu sanbata namaaf maal godhe jechuudha? Uume jechuudha. Kanaaf sanbanni kutaa maali? Sanbanni kutaa uumamaati. Sanbatatu namaaf maal ta'e jedhaara waan ta'eef? Uumame jedhaara waan ta'eef sanbanni kutaa maali? Kutaa uumamaati. Gosa Israa'eliitiif gosa kanaaf gosa saniif ka jennu miti. Kutaa uumamaati. An uumama waan inni uume jennee ka amannu yoo ta'e sanbata eeguun dirqama. Sababni isaa dhimma uumaa fi dhimma maali waan ta'eef? Uumamaati waan ta'eef. Egaa sanbatatu namaaf uumame malee namni sanbataaf hin uumamne. Egaa ilmi namaa sanbata irratti iyyuu maalidha? Gooftaadha. Ilma namaa ka jedhame eenyunni? Yesuus Kiristoos jechuudha. Eeyyee inni sanbata irratti gooftaadha. Sababni isaa sanbata iyyuu kan nu kenne isa waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa akkasumas Isaayyaas boqonnaa 58:13 irraa akkana jedha. Guyyaa gooftaa ka jedhu lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irra ka jiru isaa yaadannaa qabadhaa. Isin guyyaa sanbataa lafuma haallee dhaquu yoo dhiiftan guyyaa koo isa qulqullaa kanatti fedha keessan duukaa bu'uu yoo of eeggattan jedha. Guyyaa eenyu jedhaa macaafni qulqulluun? Guyyaa koo. Isa waaqayyo guyyaa koo jedhee foormulaadhaan guyyaa biraa kan isaa gochuu dandeenya? Guyyaa biraa foormulaadhaan kan isaa gochuu hin danda'amaa? Hin danda'amu. Isatu maal jedhe? Guyyaa koo jedhe waan ta'eef. Guyyaa koo isa qulqullaa kanatti fedha keessan duukaa bu'uu yoo of eeggattan guyyaa sanbataa guyyaa gammachuu guyyaa qulqullinni koo ulfinni itti argamu yoo godhattan guyyaa sanatti dhimma ofii keessaniitiif adeemtanii itti gammaduu wanta waa'ee hin baafne dubbachuu yoo dhiiftan jedhee lakkoofsa 10 irratti ka jiru eebba Yaaqoobii abbaa kee Yaaqoobiif gale maal gootu jedhe hin nyaattu kan afaan koo waaqayyo dubbateera jedha. Isaas boqonnaa 58 lakkoofsa 13-14 dubbisuun danda'ama jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaafi mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti guyyaa gooftaa ka jedhame guyyaa sanbataati jechuudha. Guyyaa sanbataa inni jedhame kun guyyaa torbaffaa jechuudha karaa biraatiin. Guyyaa torbaffaa inni jennu isa uumama boqonnaa 2 irratti waaqayyo guyyaa torbaffaa maal godhe jedhe? Inni eebbise in qulqulleessee ka jedhu. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 2 fi 3 irraa isa jiru jechuudha. Inni kun ammootu guyyaa torbaffaati. Guyyaan torbaffaa kun guyyaa sanbataa ta'uu akka hin beekne ka jedhu ammootu Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 50 hamma dhumaa fi boqonnaa 24 lakkoofsa 1 yeroo dubbifne guyyaa qophaa'ummaa guyyaa jimaataa. Itti aanee sanbanni maal gochuuf ture jedha? Itti lixuuf ture jedha. Itti aanee ka jiru ammootu jalqaba torbanii jedha jechuudha. Guyyaan hadhamma namoonni yeroo baay'ee sanbata jedhanii beekan guyyaa kaminni? Guyyaa jalqaba torbaniiti. Sanbanni dhugama guyyaa torbaffaati garuu guyyaa dilbataatti waan jijjiirameef jedha. Eenyu jijjiirameera jedha. Akka jijjiiramu raajii macaa qulqulluu kamtu dubbateera. Fedha namaa duukaa bu'uudhaan karoora seexanaa galmaan akka hin geenne ammallee waaqayyo nu gargaara. Lakkoofsa 11 sagalichi isa dubbataa ture jechuudha. Sagaleen nuti jechuudha. Sagalee waaqayyo isa dubbataa ture. Waaqayyo immoo karaa inni dubbata jenneera. Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos. Isa Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'e jechuudha. Amma kanaaf sagaleen kallattiin dhaga'u sagalee Yesuusiti jechuudha. Sagalee Yesuusii kana ammootu karaa eenyu isa biraan ba'e? Karaa ergamootaa jechuudha. Tartiiba isaa akkasii argina. Kanaaf sagalichi waan argaa jirtu lakkoofsa 11 irraa. Sagalichis waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti caafi. Isas waldoota kiristiyaanaa mandara eessaa? Efesoon, mandara Simirnaa, mandara Phergaamoon, mandara Tiyaatiraa, mandara Saardees, mandara Filadelfiyaa, mandara Laodooqiyaa jiranitti maal godhe jedheen? Barreessi jedheen. Waldaan kunniin Eeshiyaa keessatti kan argamanidha. Waldoonni kunniin hundinuyyuu. Garuu dubbichi dubbii maaliiti? Dubbii mul'ataati. Maqaa kanaan walitti fakkeeffamee waldoonni kunniin bara Kiristoos dhalatee jalqabee amma xumura seenaa lafaatti. Seenaa waldoota jiran bakka bu'u.
Efesoon yeroo Kiristoos ture waldaa maaliiti? Waldaa duukaa buutootaati. Baraan kan adda qoodame jechuudha. Eessaa geessaa kanneen tartiibaan laalla boqonnaa 2 yeroo badhan laalla. Kanaaf waldoonni kun bara Yesuus Kiristoos ture jalqabee amma xumura seenaa addunyaatti seenaa waldaati jechuudha kanneen lafa kaa'u. Seenaa waldaati. Seenaa waldaa kun maaltu ta'a waldaa keessatti? Of eeggannaa maaltu jira? Maaltu barbaachisa? Ka jedhu yeroo tokko laalu badhinaa hin laallaa. Waliigalatti akka irratti akka laaltanii fi bara Yesuus Kiristoos lafarra ture jalqabee jechuudha. Sababni isaa waldaa lafarratti eenyutu hundeesse waan ta'eef? Yesuustu hundeesse waan ta'eef. Yeroo jalqabaatiif duuka buutonni maal jedhaman jedha hojii ergamoota 11:26 irratti kiristaana jedhamanii jedha. Achirraa waldaan hundeeffamuu jalqabe waan ta'eef achirraa jalqabe jechuudha. Efesoon bara Kiristoos lafarra ture irraa jalqabee amma dhufaatii Yesuus Kiristoositti seenaa waldaa kan turan kan lafa kaa'udha. Efesoon, Simirnaa, Pergaamoon, Daatiriyaa, Saardees, Filadelfiyaa, Ladoqiyaa jedha. Takka takkaan hundumayyuu laalla waan ta'eef ergaa waldoota kanaaf. Kanaaf ergaan kun ergaa xumura seenaa ka darbillee of keessaa qaba. Ka ammallee jiru of keessaa qaba. Ka gara fuulduratti illee dhufu maal godha jechuudha. Of keessaa qaba. Yeroo Yohaannis ture sanitti jechuu barbaade. Yeroo Yohaannis ture keessatti. Kanaaf seenaa takka takkaan waldoota darban keessatti maaltu ta'aa ture? Rakkina akkamiitu ga'aa ture ka jedhu mul'ata keessatti boqonnaa 6 keessatti illee farda wal fakkeessinee asirratti illee waldoota maqaa kana wal fakkeessinee hunda isaayyuu maal goona jechuudha. Hin ilaallaa jechuudha. Lakkoofsa 12 an sagalee dhaga'een isa anatti dubbatu ilaaluudhaaf garagalee yemmuun garagale baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 maal godhe arge. Baattuun ibsaa kutaa mana qulqullummaa keessaa eessatti argama? Eessatti argama? Kutaa qulqulluu keessatti argama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti sagalicha dhagame. Sagaleen kun sagalee eenyuti? Sagalee Yesuus Kiristoos jalqaba hundumaa sagalicha ture jedhee sagalichi nu gidduu buufate jedhee uumama mul'ata Wangeela Yohaannis 1:14 irratti sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu maal godhe jedhe buufate. Ulfinni isaas ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine ulfinni isaas ilmi tokkochi abbaa isaa argatu ture jedha. Innaa kana sagalee kan akka inni dhaga'e argineetiin jenna. Baattuun ibsaa 7 immoo ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 31 amma 32tti yeroo dubbiftanii mana qulqullummaa nu adachiisan jedha jechuudha. Lakkoofsa ba'uu 25 31 amma 32tti yeroo dubbiftan kutaa kam keessatti akka argamu argineetiin jenna. Mul'ata boqonnaa 1:20 irraa yeroo baane biraan badnaa ilaala. Okay, akka yaadatti waa tokko isin kaasuu barbaada. Baattuun ibsaa kutaa qulqulluu keessatti argama. Kiristoos lafti iddoo aarsaa jedhama. Manni samii immoo kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaa jedhama. Manni qulqullummaa yeroo lafarratti hojjetamu iddoon taa'aa jira. Iddoon namoonni ta'an yookaan immoo iddoo aarsaan itti godhamu jechuudha. Iddoo aarsaan itti godhamu. Kutaan qulqulluun jira. Itti aansee kutaa qulqullootaatu maal ta'a? Galama. Kanaaf baattuu ibsaa gidduu deddeebi'e jechuun Kiristoos akkuma gara samiitti ol ba'een kutaa kam seene jechuudha. Kutaa qulqulluu ture jechuudha. Kutaa qulqulluu keessa ture jechuudha. Hin laalla takka takkaan kutaa qulqulluu keessatti darbe ka jedhullee mana qulqullummaa lafaa keessatti wama raawwatamaa turetu irra deebi'ee samiitti illee maal ta'e raawwate jechuudha. Kanaaf baattuuwwan ibsaa sana gidduu jedha lakkoofsa 13 irratti. Immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miilla isaa bira ga'e uffatee wanta akka hidhata warqeetis qoma isaatti maal godhee jedha hidhatee. Hidhata warqee qoma isaatti kan hidhatu eenyu inni? Hangafa lubaati. Bo'oo 28 lakkoofsa 39 irra maal jedha? Kittaa sanaa fi marata mataa sanas quncee talbaa gaarii hidhoosi hidhata mudhii hodhaa harkaatiin kan miidhagfame haa ta'u jedha. Kana mootu hangafa lubaatu hidhata jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal kenna jechuudha? Hangafa lubaa kenna. Kanaaf dura maalis seene jechuudha? Kutaa qulqulluu akka inni seenee sin jedha argina. Sababni isaa kutaa qulqulluun seene kutaa qulqulluu maal hin godha? Qulqulloota maal hin godhamu? Hin seenamu. Tartiibuma ittiin seenan waan ta'eef jechuudha. Baay'ee gaarii. Baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu. Ilma namaa kan jedhame Yesuus akka ta'e argineerra isa gidduu akka inni deddeebi'e. Wayyaa hangafa lubummaa uffatee akkamii jedha. Ibroota irratti mana qulqullummaa harka namaatiin hojjetame maal hin goone jedha Kiristoos. Hin seenne jedha. Harka eenyuutiin hojjetame seene jedha. Harka eenyuutiin kan hojjetame? Harka Waaqayyootiin kan hojjetame. Lakkoofsa boqonnaa 8 irratti wanta dubbannu keessaa nuyi
hangafa luboota isa bantii waaqaa keessatti gara mirga teessoo waaqayyoo surra qabeessaa taa'e akkasii qabna isa jedhutu maal godha jedhe hundumarra caala jedha. Amma Kiristoos kutaa mana qulqullummaa kana seene ka jedhu nuuf dubbii hundumarra caala. Dhufee nu du'ee du'aa ka'ee aarsaa kenna qabatee fuula waaqayyootti nu dhiyaate jechuudha. Lakkoofsa namarratti inni godoo qulqullaa'aa sana keessatti godoo maali jedha? Qulqullaa'aa sana keessatti godoo namni dhaabe utuu hin ta'in godicha isa dhugaa waaqayyo gooftaan dhaabe sana keessatti hangafa lubootaa ta'ee maal godha jedha? Hojjataa jedha. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1-2. Kanaaf uffata hangafa lubaa uffatee baattuu ibsaa gidduu deddeebi'ee yeroo jedhu kutaa qulqulluu keessa akka ture argina. Kutaa qulqulluu ka jedhu kana yaadannaa qabadha. Sababni isaa achi siqnee waa'ee waldoota yeroo laallu gara kutaa qulqulloota darbuu isaallee hin laalla waan ta'eef. Lakkoofsa 14. Rifeensi mataasaas akka rifeensa iddamaa yookiis akka cabbii maal godha? In calaqqisa. Ijji isaas akka barbadaa maal isi jedha? Harka barbadaa ibiddaati. Barbadaa ibiddaati. Ba'uu boqonnaa 29:14 irratti foon tuntunnichaa immoo gogaa isaa fi mi'a garagaraa jedha. Hangafni lubaa cubbuu ofiitiif dhiyeessa. Kiristoos garuu cubbuu tokkollee maal hin godhu? Hin qabu. Waan hin qabneef dhiiga ofii qofa qabatee maal godha? Adeemeetiin jedha jechuudha. Kanaaf maal jedha? Ijji isaas akka barbadaa ibiddaati. Yeroo jedhu Faarsaa 12:6 maal jedha? Dubbiin Waaqayyoo dubbii qullaadha. Inni akka meetii isa iddoo ibiddaatti si'a 7 maal ta'eeti jedha? Bakfamee qullaa'eeti. Dubbiin Waaqayyoo akka warqee si'a 7 bakfamee qullaa'eeti jedha. Ibroota boqonnaa 4:12 irratti dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetuuf keessa qaba. Billaa gara lamaan qarame caalaa maal godha jedha? Qara qaba jedha. Kanaaf ijji isaa akka barbadaa ibiddaati yeroo jedhu lafa hundumattuu waan hundumaa maal godha jechuudha. Hin argaa kun immoo karaa dubbii isaa akka ta'e gassiqaa laala. Lakkoofsa 15. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti maal ta'eeti? Bakfamee ifuuti. Sagaleen isaas akka sagalee maaliiti jedha? Huursaa bishaan baay'eeti jedha. Sagaleen isaas akka sagalee huursaa bishaan baay'eeti. Waaqayyo abbaan hin dubbate ilmi immoo dhugaa nuuf ba'e kan ammoo ergamoonni maal godhan jechuudha? Nuuf dabarsanii jechuudha. Akka kunoo go'a Waaqayyo yeroo dubbate karaa ilma isaa ergamoonni immoo sagalee kana magnify godhanii akka isaan dhageessisan argina jechuudha. Lakkoofsa 16 irra ka jiru kana. 16 irratti harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7 qaba. Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara lamaan qarametu maal godha? Ba'a. Fuulli isaas akka biiftuu sana maal godha? Inifa. Kanaaf silallee laalleerra afaan isaa keessaa billaa gara lamaan qaramee ba'a jechuun afaan isaa keessaa maaltu ba'a jechuudha? Dubbiitu ba'a jechuudha. Dubbiin isaa billaa gara lamaan maal ta'e jenneera? Qarame jenneera. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti. Afaan isaa keessaa billaa gara lamaan qarameetu ba'a. Urjoota jechuun asirratti urjoonni maal bakka bu'u obboloota koo? Ergamoota. Sababni isaa macaafni qulqulluun iddoo baay'ee gadi fageenyaan laaluun danda'ama. Iyyoob keessatti maal jedhaa? Inni kophaa isaa Iyyoob boqonnaa 9 lakkoofsa 8-9 laaluu dandeettanii inni kophaa isaa bantiiwwan waaqarra diriirse xaawwan galaanaas irra hin ejjete urjoota amaaketa guddicha jedhaman urjoota sadee jedhaman urjoota torbii jedhaman tutee urjoota gara mirga isaatti uume jedha. Kanaaf amma urjoonni kan jedhaman kanneen karaa biraatiin maal jechuudha? Ergamoota. Iyyoob 38:31 irraa akkana jedha. Tuutee urjoota torbii jedhaman walitti hidhuu yookiis hidhaa urjoota sadee jedhamanis hiikuu hin dandeessaa. Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraallee yaada kana argachuu hin dandeettu. Lakkoofsa 20 irratti biraan hin baana garuu akkana jedha. Hiikaan urjoota 7 harka koo mirgaa keessatti argamanis akkasumas baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman 7 dhokataa ture. Amma garuu urjoonni 7 ergamoota waldoota 7niiti jedha. Urjoonni 7 ergamoota waldoota meeqaati? Waldoota 7niiti jechuudha. Urjoota 7 kan jedhama ergamaadha jechuudha. Deebinee boqonnaa 9 keessatti waa'ee urjii gadi gatame illee laallaa ergamaa gadi maal ta'e jechuudha? Gadi gatame jechuudha. Kanaaf urjoota 7 kan jedhaman kunniin ergamoota 7 fuula isaa dhaabatanidha. Dubbii afaan isaa keessa bakka fuudhanii waldoota 7niif kan maal godhan jechuudha? Kan geessanii jechuudha. Harka isaa mirgaa keessa jechuun harki Waaqayyoo maal isaa mul'isa?
hojii kan inni ittiin hojjetu. Kanaaf Waaqayyo karaa ergamoota hojii ofii maal godha jechuudha? Hojii ofii hojjeta jechuudha. Lafa kanarra waan hojjetu hundumayyuu Waaqayyo karaa ergamoota hojjeta. Dubbii afaan isaati keessaa bahullee karaa ergamoota na biraan akka inni qabu argina jechuudha. 17 irraa yemmuun isa argee akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa isa mirgaa anarra kaa'ee hin sodaatin. Inni duraa, inni booddees ana. Inni duraa, inni booddees ana jedha. Harka ofii maal godhee jedha? Anarra kaa'ee. Kanaaf harki Waaqayyo isa laafaa maal godha? In jabeessa. Isa wallaalaa in beeksisa. Waaqayyo mootu harka isaa kan nurra agarsiisu karaa eenyuti? Karaa ilma isaa, karaa Yesuus Kiristoosiiti jechuudha. Baay'ee gaarii. 18 irratti inni jiraatu ana. Takkaallee maal ta'ee ture? Takkaallee maal ta'ee ture? Du'een ture. Amma garuu kunoo amma baraatti maalan godha? Jiraachuuttan jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos du'eera moo hin duune? Du'eera. Isatu maal jedhe? Takkaa du'ee ture jedha. Kan hin duune eenyu qofadha? Kan hin duune eenyu qofadha? Waaqayyo Abbaa. Waaqayyo Abbaa. Waaqayyo Abbaa. Tokkoffaa Ximootos boqonnaa 6:16 irraa yeroo boqonnaa 6:16 irraa yeroo dubbiftan Waaqayyo duwwaatu maal hin godhu? Hin du'u. Inni ifa homtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Namni takkaa isaan argin. Isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinni aangoon bara baraan haa ta'u. Ameen. Ameen jedha. Kanaaf inni jiraatu ana. Takkaallee du'ee ture. Amma garuu kunoo amma baraatti maal godha? Jiraachuuttan jira. Du'a irratti balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis gooftummaa maal godha? Gooftummaa qaba. Iddoo gooftummaa qaba jettu tana Wangeela Maatewos boqonnaa 16:18 irratti 18:19 irratti iddoo du'aa irratti illee gooftummaa isaaf maal godha jedha? Isaaf nan kenna. Gooftummaan isaaf kan kenname eenyu qofaaf? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo qofaaf. Qofaaf. Nuuf ammoo nu waa'ee kanaa ammoo ka dubbannu nuuf dubbii Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataa jedhutu anaaf isiniif immootu banaa waan hundumaati jechuudha. Dubbii Yesuus Kiristoos maal jedha? Ilma Waaqa jiraataati jedhutu anaaf isiniif maalidha? Banaa waa hundumaati. Banaan iddoo lafa jalaa, banaan iddoo du'aa anaaf isiniif nama oduu hin taane Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataati dubbii jedhudha jechuudha. Baay'ee gaarii. Lakkoofsa 19. Ammas wanta amma ta'utti jiru, wanta kana booddee ta'uuf jirus isa argite maal godhi jedheen? Isa argite caafi. Ila. Kanaaf mul'anni yeroo mul'ata qorannu mul'anni waan darbe, waan jiru, waan gara fuulduraa maal godhudha jechuudha. Dhufuudha jechuudha. Dhufuudha jechuudha. Kanaaf seenaa wajjin wal bira qabaa maal godha jechuudha. Ilaallaa jechuudha. Ammas wanta ta'uutti jiru, wanta kana booddee ta'uuf jirus argite maal godhi? Caafi. Hiikkaan urjoota torban lakkoofsa 16 irratti maal jennee ilaallee ture? Harka isaa mirgaa keessa urjoota meeqa jira jenne? Urjoota torba. Harka mirgaa yeroo jennu hojii agarsiisa jechuudha. Hojii agarsiisa. Mallattoon bineensichaa isa fudhatama jenneera kanaan dura. Harkaa fi mirga isaati. Harka mirgaa fi kallacha isaati. Kanaaf walumaa galatti kallacha isaatti jechuun itti yaannee maal gochuu? Murteessuu. Itti yaannee murteessuu. Itti yaannee murteessuu. Achiin booda immoo waan itti yaanne kana harka mirgaatti jechuun immoo hojiidhaan maal gochuu? Hojiidhaan agarsiisuu. Kanaaf harka mirgaa Waaqayyoo keessa yeroo jennu kan inni ittiin hojjetu jechuudha. Inni ittiin maal godhu jechuudha? Hojjetu. Isa kana maaliin hojjeta jechuudha? Urjoota torban kanneen. Urjoota torba jechuun ergamoota torban. Ergaa waldootaaf kan inni ittiin dabarsu. Akkasumas immoo hiikkaa jirullee kadhata namaallee kan ittiin deebisee hin jedhu karaa maaliiti? Karaa ergamoota akka ta'e. Hiikkaan urjoota torbanii harka koo mirgaa keessatti argitee akkasumas bantii baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman torban dhokataa ture. Amma garuu urjoonni torban ergamoota waldoota torbaniiti. Baattuuwwan ibsaa torbanis waldoota torban kanatti hiikama jedheen. Baattuuwwan ibsaa yeroo jennu ibsaa kan ifanidha. Ifaan biyya lafaa inni dhugaa eenyu inni? Kiristoos Yesuusidha. Kiristoos Yesuus maal jedhe? Ani ifa biyya lafaati. Ani ifa biyya lafaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti. 9 irratti illee 3:9 irratti illee dubbata jechuudha. Ani ifa biyya lafaati. 9:5 irratti illee dubbata.
3:19 irratti illee dubbata 8:12 irratti illee wangeela Yohaannis irratti Kiristoos ifa biyya lafaa akka ta'e dubbata. Akkasumas Maatiyus boqonnaa 5:14 irratti yoon dongoruu baadhee isin immoo maalidha jedha. Isin immoo ifa eessaati jedha. Ifa biyya lafaa. Ifa biyya lafaati jedha. Kanaaf ifa biyya lafaati kan jedhamu waldaan illee warri qulqulluun ifa ta'a yoo olgaan waldaan illee maal jedhama? Ifa biyya lafaati. Baattuu ibsaati jechuudha. Ibsaa kana ka baadhattu. Ibsaan inni Yesuus. Kanaaf waldaan Yesuusin maal gooti jechuudha. Baadhattee Yesuusin addunyaatti agarsiifti jechuudha. Kanaaf lafarra kan kaa'amteet hin jettu. Kanaaf urjoota torban ilaalleerra. Urjoonni torban kunneen ergamoota torban gara biyya lafaatti maal ta'anidha? Ergamanidha. Yookaan immoo hafuurota torbanis ka jedhan ilaalleerra. Bifa kanaan ilaalleet hin jenne jechuudha. Kanaaf keenii dhugaati jechuudha kas keessa ilaalle. Ergaan kun akkamitti akka ture? Yesuus akkuma si ol ba'een kutaa qulqulluu akka ture. Kutaa qulqulluu ta'uu hin taane kutaa qulqulluu akka ture. Baattuu ibsaa gidduu akka inni deddeebi'aa ture. Yohaannisitti mul'ateet hin jedhe jechuudha. Tartiiba waan qabuuf kunillee. Ergaan kun ammoo waldoota torbaniif adhallee qabuuf karaa Yohaannisii akka ta'e. Amma mul'ata boqonnaa tokko namni yoo adda baafate keenii ergaa maal godhe jechuudha? Adda baase jechuudha. Eessa akka dhufe garamitti akka jedhameet hin jedhe. Kanaaf dhugaa kana keessatti jabaannee akka barraa itti ufeeguu akka dandeenyu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.